Sallasii baheetii. Ashamaa harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalala kabaja bakka isin jirtan maratti isin qaqqabu jecha igaan daawwattoota keenya gocha hamaa gocha fokkataa gocha suukaneessaa fi wantoota amantii namaan walitti buusanii fi wantoota ciccimoo hedduuraa dubbachuu barbaada keessayyuu hordoftoota amantii kiristaanaa amantii musliimaa fi amantii Protestaantii yookaan Pheenxee jedhamee isa beekamu kanarratti qeeqa cimaa fi arrabni cimaan duulli cimaan sa'aa kanatti ka'e tokkoon jira. Innis maal jedha? Tokkoffaa Iyesuus nama jedha yookaan immoo Iyesuus faranjiidha waa tokkoon beeku jedhanii inni biraa immoo nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam nabi Muhammad loltuu arabaati jedhanii inni biraa immoo waa'ee kiristaanaa kanarratti beeta kiristaaniin maali waan akkasii waan jedhamu wayii duula cimaa miidiyaa kanarratti duula keessafuu duula qindaa'aa wayii ture. Isa Oromoo fakkaatee maqaa Oromummaa qabatee maqaa amantaa waaqeffataa qabatee duula hamaa amantii namaa xiqqeessu wayiitu baname hundi keessanuun beektan fakkeenyaaf samoonoo argitanii jiraattan ka'umsi isaa waa'ee eebba barnootaa wayiitirraa mucattii isin argaa jirtan kun waa'ee eebba isii tokko wal qabattee waan hamaa wayii dubbattee maal jettee gaafa eebbifamtu baradhee sadarkaa kana ga'uudhaaf kan na gargaare ana qo'ate malee waa'ee tokko na bira hin jiru kadhannaan tokko na bira hin jiru salaanii tokko na bira hin jiru maaliin tokko na bira hin jiru gargaarsaa fi dandeettii ofii qabuun qo'adheetiniin sadarkaa kana ga'e jettee achi ajandaa taate isa qofaa miti wantoota baay'ee dubbattee maal jettee waa'ee amantii Pheenxee qeequutirratti osoo dhufaatii Iyesuus Kiristoos eeydanuu dhufaatiin du'aa keessan yookaan dhufaatiin guyyaa keessanii dhufaa jira. Kana jechuun maal jechuu? Amantii nama sanii xiqqeessitee akka waan amantiin isii kun qofti qulqulluu ta'etti isa qofaa miti. Nabiyyi keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam loltuudha malee loltuu arabaati malee nabiyyi miti ergamaa miti jettee xiqqeessuudhaan amantiilee hedduu keessatti waa'ee masgiidaa waa'ee taabota yookaan beeta kiristaanii waa'ee paastarii adda addaa irratti haasofte warra amantii oromummaa kenna balleessuu barbaadan jette. Warri amantii waaqeffataa fakkaate amantii waaqeffataa kabajaa namaa qaba. Amantii waaqeffataa jechuun amantii duraan Oromoon itti amanaa turte ta'ee garuu ammootu amantii kamiyyuu ofitti simatee otoo hin dinne Oromummaa ofii walitti qabaniin qofa kabajaa guddaa walitti turee hojjetaa ture. Har'a garuu duulli deemaa jiru duula baay'ee fokkataadha. Mee isaan keessaa wantoota isaan yookaan barreeffama isaan miidiyaa irratti hafarsaa jiranirraa kula akkuma isin argitan kana xiqqoo tokko isinii jechuu barbaada. Waan silaa guri namaa dhagoo hin barbaanne wanta abbaan itti amane tokko nama keessa balleessuudhaaf fakkeenyaaf kan isin barreessite tokko irraa isiniif dubbachuu barbaada jechuudha. Maaliif yoo dhuguma namni Oromummaatti kan amanu taate waa'ee amantii namaa hin tuqu. Amantii namaa kabajaa qaba. Abbaan yoo ananaa ta'e moobaayilii kanatti kan amanu taate silaanarraa qeequun qaban. Naaf kabajanii ka ofillee kabajatu namni amantii namaa kabaju anaan fakkeenyaaf muslim kiristaana nan kabaja hiriyoota kiristaana qaba hiriyoota ortodoksii hiriyoota immoo protestaantii sirriitti qaba amantii isaanillee sirriitti kabajaaf jechuudha. Maaliif isaanis naa kabajan gaafa ayyaana kiyyaa na bira dhufanii na jajjabeessanii baga ittiin si ga'e naan jedhanii anillee gaafa ayyaana isaanii baga isiniin ga'e jedheeni kabaja waan ta'eef garuu kabajaa irraa mulqite jechuudhaas. Ila duulli kun waan isin ajaa'ibu keessaa garee cimaa wayiitu jira. Gareen kun waan walii malee ila maqaa Oromootiin Oromoo fakkaatanii maqaa Odaa kaatanii amantii waaqeffataa fakkaataniitiin akka malee amantii namaa cabsan. Duula kana dhaga'uu hin qabdan isin Oromoon kanaaf jecha wal qooduu hin qabu. Isinii galee wantoonni isin barreessituun hunduu waan xiqqoo gurra namaatiif hin tolleedhaan amma hin dubbisallee jedhee natti toluu dide. Maaliif amantii nama tokkoo gaafa akkasitti xiqqaatu argu natti hin tolu. Amantiin kiyyallee waan keessatti tuqamee jiruuf jechuudha. Hanga fedhe namni yoo dhuguma Oromummaatti amaneeyyuu hanga fedhe yoo jaalala amantii ofii san qabaatayyuu amantiin kamis kitaabni kamis amantii kanatu haqa jedha malee amantii suni amantii badaadha amantii akkanaati seexana akkana maali jedhee namarra hin kaa'u. Amma muslimaa akka amantii muslimaatitti jechuudha. Matsaafni keenya yookaan Qur'aana keessatti kan arrabni amantii namaa tokkochi hin jiru. Inumaayyuu nama amantii fedhe hordofu gara laal osoo inni sin tuyne gara biraatiin yoo itti deemte cubbuudha maaseta irraa gaafatamtaa jechuudha. Amantii kamiyyuu yoo hordofe nam tokko yoo dandeesse
waa'ee amantii keetii itti himta. Yoo dadhabdeen callista malee dirqama amantiin kee akkanaati. Amantiin soba suni kijibaadha. Maali wanni jedhu jiru yaa jara kenna. Nuti kaama amantii tokkoof lama sadii fi Itoophiyaa keessatti wal kabajuu dadhabnu kana biyya Hindii keessa yoo deemte namni mana manaan muka qaba. Mukatti amana. Mana manaan muka ashaangullitii wayii tolfate waan adda addaatti amana. Amantii ofii walii osoo hin tuqin jechuudha. Garuu nuti amantii Islaamaa yookaan taabota gubata yookaan mootuu masgiida gubata yookaan mootuu waan adda addaatu gubata yookaan arraba akka ammesin argitanii duula fokkataa kan akka Oromoon amantii wal qooddu gochuudhaaf inumaayyuu jechuudha. Akka nama Oromoo guddisuu akka nama haqa Oromoo dubbatu fakkeessanii waa'ee Oromummaa dubbataa dhugaadha. Oromoon waaqeffataa ture, waaqa gurraachatti amanaa ture. Garuu amantiin suni hin jiru, Yesuus hin jiru, Muhammad hin jiru, Rabbi hin jiru, maali hin jiru jedhanii waan hin beekne laaquun waa'ee namaa seera maleessa. Ad maleedha jechuudha. Wanti isa galchuu tokko hin jiru abbaan taananiif itti amane. Emotion nama godhanii, tenshina biraa nama godhanii saba kana wal jibbisiisuudhaaf yaalu bar ana osoo nama tokko ta'e irraa naasa'u beektanii duula hamaa warra sirritti qindaa'eedha. Duulichi kun hubadheera hunda kaleessatti eengadaati ilaale irraa dubbachuullee hin barbaanne garuu miidiyaa kanarratti sirritti afarfamaa jira. Maaliif afarfamaa? Walharkaa fuudhan dhugaa keeti eeyyan Yesuus akkana Muhammad akkana maaliin akkana bakka seexan akkana ta'e taaboon akkana ta'e masgiidni akkana ta'e maali jedhaniitiniin waan badaa waan sila gaaf amantiin kee tuqamu waan biraa keessi galchuu wayiitu dubbatama. Anaan fakkeenyaaf nabiyyi koonan jaaladha sallallahu alaihi wasallam nama narraa tuquun barbaadu. Akkasuma namoonni biraas Yesuus Kiristoos onnee isaaniitti irraa jaalatanii itti amananii nama irraa tuquun barbaadan. Garuu jarri gaafa afaan isaanii guuttatanii akkana jedhanii suura ofiifuu adaba hin qabne wayii ka'aatuma gaafa amantii namaa xiqqeessan osoo danda'amee namoonni kun biyya jirannatti fakkaatee mootummaan duula fokkataa akkanaa kana silaa dhaabsisee natti tola. Maaliif kuni sabaaf saballee oli buusa amantillee namni akka wal gaarrifatu taasisa. Inni kun koomantii jala deemee dhugaa keedha jedha. Inni kun koomantii jala deemee tiniin arrabsa. Emotion ta'a namni wal jibbaa wal gaarrifachaa deema. Gaarii miti qoqqoodiinsa fidaa jechuudha. So qaamni dhimmi ilaallatu namoota kana hordofanii ijoolleen akka jiru biyya jiran nan beeka. Ofii kiyyaallee beekuu baadhu namoota itti amanuudha. Amantii waaqeffataa amantii kabajaa qabuudha. Garuu isaan amantii waaqeffataa fakkaatanii gaafa amantii namaa tuqan kuni jibbiinsa. Fakkeenya yoo fudhatte irreecha nuti kan deemnuuf Oromummaa keenya jabeessuuf malee amantii itti amanneeti miti amantii keenya ta'eeti miti. Kiristaannis ni deema, Islaamni ni deema, waaqeffataan, Protestaantiin hunduuyyuu ni deema jechuudha. Irreecha sababni deemuuf tokkummaa Oromoo agarsiisuudhaaf malee achitti waaqeffataa ta'uufi miti. Garuu isin kana wallaaltanii Oromummaa nu barsiisuuf jecha waan biraa jettan nuti Oromummaan uumama kenna amantii hin qeeqinaa jedhee dhaamsa isinii qaba. Namoonni amantiin keessanii akka tasaa akkuma nuyi qeeqameetiin isin xiqqeessanillee dhiifama. Namoota kana yoo danda'ame sirreeffama. Yoo dadhabame immoo isaan hordofuu jala hafaa isiniin jenna. Nuti Oromoon tokko amantii keenya waliif kabanya. Amantii feetee hordofisi jaaladha. Amantii feetetti waan barbaadetti amanisi jaaladha. Atis na jaaladhu waan barbaadettiin amana. Egaan daawwattoota keenya qophiin kiyya har'aaf qabadhe kana fakkaata. Hamma xumuraatti teettaniin hordofuu keessaniif galatooma isiniin jedha. Namoonni chaanaalii kiyya haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Fayyaa ta'a.